Yesoon goofta guddoon jedhe sumaan jennaan guddaa iddoo waaqatti qaranja sooranne ammallee yeroo baay'ee dheeraa warree waan kanaaf dubbuma gabaabduu waan barumsaa fakkeenya waan seenaa waan yaaduseenaa waan haala kanaan qabatee immoo waan iddoo waaqatti tokko gaafa yoo ta'u tokko fa'aa boqotu kan isa irraati yoo dubbisu isaanii kanaaf immoo gabaabseeti dubbata asirratti walii jira eessatti qotiyyoo kudhan lamaatii lakkoofatti maqaa qaba qabu eessatti qotiyyoo maatii kudhan lamaatii lakkoofatti jira lakkoofteen hawwii maqaa qaba qabu inni kun immoo tokkotti jiru namni waaqa Eeliyaasii biyya tokko dhufee Elsaa'i ilmaan tokko qabee qabamas duriyaa inni namoo ta'uu lamaffaa kan tokko jiru dhufee gubbaa ofii dhufee Elsaa'i gubbaa maqaa waaqa qaba isoon goofta inni waaqayyo jira haala jireenya ofii jireenya fooyyeffachuu waan maal isa barbaachisan masirraa waan jedhan guutachuu fi lafa qotachuu jira. Nami waaqa weerri kaamoo hojii waaqa callaa hojjetu dhufee jiri gubbaa ofii fuudhee jiri eenyuun haa'e Elsaa'i gubbaa haa'e maqaa waaqa qaba. Anna tuun wanni dhufee tokkoffaan kan waaqi Elsaa'i kun jireenya inni jiraatu tarii yeroo inni jiraatu kanatti baay'ee ulfaachuu danda'a. Yeroo ammaa kana inni hojjetan darqina garuu jireenya bu'aa qabu maqaa waaqa qaba. Wanni dubbatan wanni tolfa kamiyyuun waan boqochiisan. Kanaaf immoo gara waan boqochiisaa fiduuf gara hojii isaa kallattii jijjiiruudhaan namni waaqa guyyaa tokko dhufee keessa irraa wayyaa ofii buusa. Achi keessatti yoo inni buusu Elsaa'i waan Eeliyaasii hojjetee buusu wamaallee Elsaa'i hin jedhu. Hoottillee jennee allisa waliin barsiisaa qotiyyoo coo maayachuu jiru borde gad ol illee jiru. Waya uffannasa fuudhee maal ta'e irra kaa'ee fudhatee yoo inni kun deemeessa inni kaa'anii hawwatii oomaa ol bo'aa dhufaani achumaan ishee kan ammoo Elsaa'i Eeliyaasii kun fiigichaa qaba maqaa waaqa qabu yesoon goofta Eeliyaasii kun ta'a akka jedhee hafu abbootii koo eegee dhaqee warri yan nagadhaa maqaa waaqa qabu.